Kabajamtoota jaalatamtoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii akkuma kanaan dura seetti maa turre miidiyaa agartuu baga gamamddan baga gammanne miidiyaa guddichi namoonni rakkatan irratti sagalee kan ta'uu fi yeroo darbe keessatti akkuma beekamu miidiyaa agartuu jedhu karaa mubeetiin keessumaa jechuudha shamarroota biyya arabaa keessatti rakkachaa jiranii fi sagalee akka ta'amuu fi dhaabatee akka jiru isin beeksiseetan turee amma garuu biyya keessatti eebbisaa milkaa'inaan xumurame waan jiruuf Hashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa rabbiin galanna ta'u isinillee nagaa guddaa akka qabdan abdiin qaba ammallee lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadha isinin jechaatti samuuna kana seeranii mul'achaa hin jiru xiqqoo hojiitu biizina godhe isinin jedha kinoo deebi'eetiin jira haara kan dhuftanii nooraa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isinin jedheera subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama share like comment gochuummoo indagatinaa isinin jedha namni miidiyaa hawaasaa fayyadamu kamiyyuu jechuudha mubarak musammaa namni wallaalee injira jedhee takkayyuu yaadu jechuudha namoonni hedduun lakkoofsa mubarak musammaa nuuf kennii naan jettu jechuudha dhugaa dubbachuudha fi lakkoofsi isaa nan qaba na bira hin jira garuuti namoonni baay'ee waan itti baay'atanii fi isiniif carraa deebisuullee argachuu dhiisuutii danda'a waan ta'eef miidiyaa hawaasaa keessanii karaa agartuu miidiyaa karaa tiiktookii kallattii hundumaaniyyuu argachuuti dandeessu waan ta'eef namoonni keessumaa tiiktookii fayyadamtanii karaa sanaan dubbisaadha isiniin jechuuti nan barbaada egaa obboloota koo maalluuf qabattee dhuftee jechuuti dandeessu agartuu miidiyaa namoota biyyoota garaagaraa keessatti armootii boo'anii fi akkasuma immoo ijoollota biyya arabaa keessatti dhugaa isaanii jalaa dhokate akkasuma immoo kan dararaman miindaa isaanii dhabuudhaan kallattii garaagaraatiin dallaala harkatti kan rakkachaati kan turanii karaa mubeetiin namoonni hedduun akka isaa furamaa yookiis immoo rakkina isaanii keessaa furmaata argachaa akka turan mubaaraki sagalee ta'uudhaaf akkasuma warri boqotanillee reeffi isaanii gara biyya abbaa isaaniitti galanii maatii isaanii ilaalanii garaa isaanii kutatanii tooyi akka awwaallatanii fi karaa mubaarakiin galee ture waan ta'eef Kanaafuu obboloota koo jaalatamoo miidiyaan kun kan mubarak otoo hin taane sagalee keenyadha. Kana isin beeksisuuf hin dhufe miidiyaan kun gara biyya keessatti eebbifameeti kan inni jiru milkaa'inaan xumurame wanta isa barbaachisus karaa seeratiin qaama mootummaatiin hunduma isaayyuu eeyyama argatee yeroo ammaa kanatti hojii isaatitti seenee akkasuma immoo gara biyya imireetitti eebbifamuudhaaf jira waan ta'eef keessumaa jechuudha namoonni deemuun isiniif hin danda'ama ta'e jechuudha wanta dhimma isin hin baafne sarigii namaa akkasuma warra ijoollonni keenya yeroo rakkatan keessatti quba isaanii hin qabne birrii isaaniillee irraa fuudhanii isinii herginaa kallattii garaagaraatiin jechuudhaan ijoollota keenya gowwoomsaa oolaniyyuu baatanii sagantaa isaan qaban irratti wanta qabdaniyyuu dhangalaasaa ooltu waan ta'eef miidiyaa nu'ii fi isiniif dhaabate kana baatanii bareechitanii akka eebbisiiftanii asumaanii dhaamsa isiniif dabarsuutiin barbaada namni akka kiyyaatti gammaddan jirtu dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko gammade isiniin jedha maaliif miidiyaan kun kan nama dhuunfatii miti kan keenyadha ijoollonni baay'een hin argitu yoo ta'e afaan amaaratiin ijoollee amaaratiif gaafa isaan rakkatanii kallattii garaagaraatiin uummata biraatii fi miidiyaa gurguddaan kan sagalee isaaniif ta'e warra rakkina keessatti kufanii akkasuma immoo sagalee isaanii kan dhokatee fi sagalee isaanii miidiyaa irratti baafame yeroo ammaa kanatti jechuudha furmaata argachaa jiru garuu kan keenya irratti miidiyaa hin qabnu waan ta'eef miidiyaan xiqqaa kana malee karaa seera qabeessatiin namoonni keenya biyyoota garaagaraa keessatti biiroo keessatti kallattii kamiiniyyuu dararaan gurguddaan irra ga'aatii jira sagalee hin qabani kanaaf isa kana immoo gadi dhaabuu jabeessuu kan danda'u numadha isiniin jedha obboloota koo kanaaf waan ofii abbaatu jabeeffata jedha Oromoon gaafa mammaaku waan ta'eef ba'aatoo miidiyaa keessanii bareechatoo eebbisiisaa isiniin jedha.
Mubaarrakii biyya baqataa keessa kan inni jiru jechuudha. Akkuma keenya nama biyya isaa keessa jiraachaa jiru miti. Garuu biyya namaa keessa taa'etti jiraachatti rakkataadhaaf sagalee ta'uun imimmaan haadholii hedduu kan qoorse namoota dhukkubsatan yaallamuuf humna dhaban hedduus gargaarsisee kan yaalchisedha inni jechuudha. Rakkoo uumaman kan akka hongee, beelaa fi dhukkuba gaafa uumamu deeggarsa goosisuu keessatti adda durummaadhaan kan hawwatudha. Wallagga, Salaalee, Boorana, Walloo fi kan kana fakkaatan keessatti rakkoon uumamaa fi namtolchee gaafa uumaman bakka dhageettii fi hordoftoota qabu. TikTokii irratti dadhabe osoo hin jedhin sagalee ta'uudhaan birmachiisee tureera. Gama biraatiin ijoollee keenya biyyoota arabaa keessatti hojjechiistota, dallaalota, eejensii fi namoota awwaala yookas immoo qarshii erganuun rakkoon irra ga'uuf sagalee ta'uun hadda dureedhanii ijoollee madaamii isaaniin ukkaafaman hedduu rakkoo keessaa baasiseera. Dhukkubsatanii mana yaalatti siree irrattis afanii akka yaallaman taasiseera. Warra awwaala fi dallaalan saamaman hedduuf maallaqa deebisiiseera. Warra biyya ormaatti lubbuun darbe hedduu reeffa isaanii biyyatti galchisiiseera. Kana mara kan gochaa ture dhuunfaadhaanii karaa TikTokii isaatiin. Amma immoo hojii gaggaarii kanaa olii guddisuun miidiyaa of danda'e tokko gadi dhaabee itti fufuuf karoorfateera. Kanumarraa ka'uunis miidiyaa maqaan isaa agartuu miidiyaa jedhu hundeessee yeroo darbe biyya keessatti haala ho'aan eebbisiiseera. Dabalataanis eeyyama hojii fi seera qabeessummaa isaa guuttatee hojiitti seenuuf hojiirra jira. Sagantaa eebbaa fi beekamtii miidiyichaa biyyoota adda addaa irratti kan godhamu yoo ta'u, kanneen keessaa United Arab Emiratessis isa tokkodha. Egaa Juunii yookas immoo ji'a isa hamma keessa jirru akka biyya haalaa kanatti gaafa guyyaa 8 kana jechuun gaafa dilbata guddaati jechuudha. Eebbi isaa galma saarjaa keessatti jechuudha kan inni raawwatamu waan ta'eef haala ho'aadhaan eebbifamaa ijoollonni akkasuma immoo namoonni gurguddaan biyya sana keessatti argamtan deematoo miidiyaa hawaasaa keessatti isa rakkina uummata keessaniif dhaabatu isa haadholii bo'aniif birmatu isa ijoollota keenya biyya garagaraa keessatti rakkatu eejensii keessatti akkasumallee karaa dallaalatiin madaamiidhaan ukkaafamuudhaan biyyi keenyallee yeroo hongee uumamaa keessatti kuftu keessatti beela akkasuma dheebuu kallattii adda addaatiin kan gargaaraa ture dhuunfaadhaan arrammoo jechuudha. Hojii guddaa gaggaarii hojjechuudhaa fi murteeffatee waan ka'eef nama kana immoo jabeessu miidiyaa kana gadi dhaabu immoo kan danda'u uummata isaatii fi uummata isaa qofa waan ta'eef jabaa keenya harka haa qabnu siniin jedha. Namni mubaarrakiin wallaaleen jiru namni nama waan ta'eef dogoggoralleen namoonni hedduun samoona darbe keessatti karaa sababa obboleessa isaatiin walitti bu'uu isaaniitiin isa jala deemanii sagalee inni haaree miira keessa galee dubbate waan baay'ee jechaanii turan jechuudha. Ani garuu isarratti dubbachuuti hin barbaanne. Sababni isaayyuu namni gaafa miira keessa galee dubbatu namni gaafa aaru kan inni ta'u yeroo sanatti fayyaa miti jechuudha. Baay'ee waan aareef ofiyyuu hin beeku. Yeroo sanatti yoo obsaniif namni sammuu hin qabnee fi namni yeroo haaretti tokkodha jechuudha. Kanaaf yoo namoonni baay'een mubaarrakitti illee aartanii turtanii isaan haadhodha eessanillee wali ga'uutii hin danda'ani. Yoo walitti haaranis yeroo sanatti murtiin taanillee yoo murteessani isaan walitti deebi'aniituma araaramu waan ta'eef kan lafattafu warra gidduu isaaniitti deemudha sinin jedha. Kanaaf namoonni mubaarrakitti aartanillee dhiisadha. Inni rakkina keenya keessatti karaa hedduudhaan nu gargaaratii ture. Otoo amantaadhaan gargar hin baasin, odoo gandaan gargar hin baasin waan hunduma keessayyuu dhaabatee oromummaasaa namummaasaa tiin nu gargaaraa ture. Amantaadhaan gargar wali baasuun akkasuma immoo gandaan gargar wali qooduun nurraa haa dhaabatu. Tokkummaadhaan harka yoo wali qabne bakki nuti hin geenye hin jiru. Akkuma namoota qomoo biraa yookiis immoo lammummaa biraa kan
Oromoo hin taane saba isaaniitiif dhaabatanii saba isaaniitiif falmanii miidiyaan kunis saba isaatiif dhaabatee falmuu danda'a waan ta'eef kun sagalee keenyadha. Kanaaf iyyuu miidiyaa keenya haa jabeessinu haa guddifnu viidiyoo isaan hojjetan akkasuma immoo kallattii garaagaraatiin wantoota isaan gallakkisan sheer gochuudhaan bira haa dhaabannu. Isinin jedha obboleota koo yaanni nani qabadhee dhufe dogoggora yoo qabaate asumaan na of kalchaa jechaati namoonni subscribe goonillee subscribe gochuu hin dagatinaa share like yaada qabdanis immoo commentii jalatti dhangalaasaa isinin jedha ani obboleettiin keessan hedduu sin jaaladha hamma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaan naa turaa isinin jedha hedduu sin jaaladha ciao.